O U. Yes. Wallah billah. Baran raja tara mufti. Okay. Afaan qubee ABCD qara ABCD. Qubee dubbifamaa jedhe ABCDin tante yaabaddu. ABCD reefu si jedhe. Nine kun Ingiliffaadha barattee jirta. Barnoota qubee ABCD qara. Afaan Ingiliishiiti immoo A B C D E F G K L M N O P qarri sadarkaa kanatti jil sadarkaa kanatti ergate rabbi si ajjeesi. Gidduu wallaalee wallaa billaa yaa irra deebi'aadhaaf A B C D E F G H I J K L M N O kaa wallaalee jira. Mee fiti koomantii dubbisnaa fiti mee. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W. Fitiyam? What? Qubee meeqa jidduu dhiiste? Qubee meeqa jidduu dhiiste? Abboon rakkate wallaahi billah. A B C D E F G. Dhagay qubee bareechii qaree qubee A B C D akkasitti qaree maal nyaa itti hin dhahin qubee sareessaan jirtu. Maal baratte amma uummata ragaa fi baajata. Wallahi barsiisaan shanshanii wali qabee nu barsiisa shanshanii A B C D E F G H I J K L M N O P qarri S T U W qarri qaaraarra qaara afaan Oromoo Q wallahi Q R S T U. La ilaha illallah. Maal kofate jinni. Koomatti dubbisi abbaabdi. Maal jedhan V keessaa dhiise irra deebi'e A B C D E F G H I J K L M N O Q qarri qarri sanama wallaahi ya rabbi si ajjeesin qarri tana bichaa natti Koomatti dubbisi. Q R S T U Q hin eegu afaan Kiswaaliiti hin taatu Q keessa jirtu Q hin taatu irra deebi'e A B C D E F G H I J K L M N O P qarri S T P maal ta'a? Dhaggeeffadhu. Sadarkaa meeqaatiin baradhee jetti amma reefu. Kanaafii qubee qara isin jee takkaffaa qubee abaachaa afaan Oromootu sirriitti hin qaraane. Afaan Oromooti immoo? Abaachaa sirriitti hin qaraane. Lammaffaa qubee dachaa hin qaraane sirriitti lama takka keessaa dhiistee sii galee garuu qubee dubbachiistuu qaraatee jirta haqa yoo dubbadhe sii galee. Kutaa lamatti kuftee ati. Kutaa lamatti kuftee. Dhaggeeffadhu. Wallaa kutaa lamaffaa bahe. Mana barumsa boobaa ijoollee maraan beekti. Mana barumsa boobaa baradhee booba namni hin beekne jiru Itoophiyaa dhala mana barumsa boobaa kutaa lamaffaa bahe kutaa 3 takkaffaa kutaa 4 takkaffaa kutaa 5 takkaffaa haga kutaa 7 guutuun takkaffaa bahe. Inni irraanfadhammaan kan ganna. Digrii maal hin qaba jettee amma barumsa. Histirii baradhee jechaa turte. Digriin hin geenye digriin hin baane biyyaa bahe osoo digriin hin bahe digriidha kutaa 8 iyyuu hin baranne digrii maal godhu. Okay. Jawaar garaa guddaa na seeta. Okay, abbaa Jawaar garaa guddaa digrii qabu
Ariyaanii ammaan kana wannaa keessaa jawaar garaa guddaa raseeti. Digirii dhaggeeffadhu ta'eetii amma yaa'anii. barnoota deebinaa dhore achiin dhaqanii kottu amma wanni si barbaachisu barnoota sirriitti baradhu qubee abacaa sirriitti baradhu kitaabban afaan oromoo sirri dubbisi. Kitaabni afaan oromoo Naayiroobii hin jiru wallaan jiru. Mee kitaaba kam dubbiste kitaabban afaan oromoo? Ingilishii kam dubbiste? Ingilishii, Feesbuukii, keemistirii, baayoloojii, fiiziksii, afaan muuziqaa, ispoortii, afaan herrega, afaan amaaraa. Okay, dhaggeeffadhu. Baayoloojii keessaa mee waan dubbiste amma ni yaadataa dubbisuun dandeessaa? Baruu dandeessaa? Baayoloojii waa'ee qaama saalaa shamarranii qorata. Takka jedhe nasitti hima. Maal kofatte amma jedhe? Koflaan jiru. Dhaggeeffadhu. Waa'ee qaama saalaa shamarranii mar'umaan wama kana qorata. Maal baayoloojii. Keemistiriin ammootinuu waa'ee meeshaa kushiinaa keessaa agartee waan akkasii nama barsiisa. Fiiziksiin ammootinuu akkaataa telefoonatti midhaysan, akkaataa wannaa maqaa meeshaa waraanaatti midhaysan, ati meeshaa takka elektirikii itti midhaysan akkas nama barsiisa. Takka jedhe. Hisobe. Okay. Afaan herrega ammootinuu akkaataa kaalkuleetaatti sammuu tante tanatti bantu si barsiisa. Afaan saayinsii ammooti waan naannoo agartee Itoophiyaa keessatti argamu akkaataa wal hormaata horii qotee bulaa akka bakka Shimallis Abdiisaa sirri saayinsii baratama. Bakka Shimallis Abdiisaa dhaqu waa'ee qamadii, waa'ee bonqoolloo, waa'ee kan saayinsii waan akkanaa si barsiisa. Hayyee jedhe. Akkana na laattu jinni waa afaanii qabdi baddu. Waa dhufu jirtu. Maal? Amma dhaggeeffadhu waan sitti hima ammalaa waan an jala deemu jiru sitti hima. Abbaabbii galatoomii barnoota hanga tokko barattee jirta waan irraanfattees qabdaa. Namni yeroo barnoota irraa ture waan irraanfata. Okay, kanamaa irraanfata siin jechuu hin danda'u. Wanti amma si barbaachisu amma kuni dogongoro guddaadha. Kitaabban dubbisi adeero. Kitaabban afaan oromoo kan seenaa oromoo dubbisi waa hedduu irraa Naayiroobii hin jiru kitaaba afaan oromoo akkam godhe hin jiru wallaa hin jiru. Karaa 10 illee hin jiru, karaa 5 illee hin jiru, karaa 2 illee hin jiru, kaangaan illee hin jiru. Eessi jira hin jiru. Googil irraa barachuu dandeessa. Kitaaba qofa osoo hin taane inni kitaaba irra barreeffamu Googil irraas ni jirti. Galee sarchi godhi waan hedduu barataa barnoota baradhu. Ati gara nama waa baratu wanti sirraa fokkisu gabbaatee akka nama humaan beekne akka nama doofaatti akka nama gawwaatti waa arrabsuun kun sirraa hin deemu obboleessa kiyya. Obboleeyyan qaban obboleeyyan naan jetti qaaltitti obboleeyyan eessa fuudhu haadha abbaayyuun qabu obboleeyyan eessa jiru. Okay, nu yaada abbaan kee haadha abbaan kee uummata Oromooti. Uummati Oromoo Oromoodha. Oromummaa walitti qabna malee obbolummaa walitti hin qabne naala shakla. Ati naaf obboleessaa fi si gorsuu jira dhaggeeffadhu dubbii walitti hin laaqinyi. An haadhan qabu abbaan qabu hin jedhin. Ilmaan Oromoo hundi siif obbolaadha. Haadhaaf abbaadha dhaggeeffadhu. Kanaaf gosti an si gorsu dhuguma rakkoo qabdaa. Dhuga namni haadha abbaan qabne nama gorsuu hin qabu waan sodaatu hin qabu. Akkuma jette faamiliin qabu, jaartiin qabu, saayiban qabu jechaa jirtaa. Nutiitu si gorsu. Jaalallee qabu, faamiliin qabu, fireendiin qabu, gaarre fireendiin qabu, asbaandiin kadiiraati. Gaarre fireendillee hin qabu, takkallee hin qabu, takkallee hin qabullee hin jirtullee. Amma si gorfanna bakka ati nama hin qabne. Ati nama hin qabne bakka si gorfanna. Ani akka obboleettii teetitti nama arrabsuu dhiisi, obboleeyyan kee arrabsuu dhiisi. Tapha normaal akkuma haasa'u jirru kana kootu nu wajjin taphadhu abbaatti dhugaa rabbii.
Ayyee. Osoo Oromoon dhumu jirtu taphanna rabbi si ajjeesinna. Osoo Oromoon kiyya onneen kiyya uummanni kiyya dhumu jiru taphanna. Sadarkaa si wajjin kana. Arraba jirta ka. Arraba dhiisa kaayyee. Maarree fixuudha. Maarree kana godhaa dhiisiiti. Yoo dandeesse akkana godhuu qabna yaa sabaa akka kun nun baatu afaan bareedaan osoo waan namni sirraa waa dhaggeeffatee waan ati dubbatturraa waan Aboositti Jawaar garaa guddaattu Oromoo gorsee dadhabe waggaa 8 baadiyyaa deeme waan hin godhin Jawaar garaa guddaattu Oromoo waliin rakkate. In rakkate Jawaar garaa guddaatu maal seettee almaa Oromoo gorsi. Umrii isaa guutuu osoo Oromoo kadhatu gorsaa dhaqee waggaa meeqa. Wallah billah Jawaar garaa guddaatu rakkatee Oromoo gorsi. Gorsa maatti harka Oromoo harka taa'anii